Ashuma harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti sinaadha qabu eegaanarraa poolisii fakkaadheen dhufe odeeffannoo nuti qabnu odeeffannoo jajjabaadha. Akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa xiyyaaronni lama samii irratti rukutamanii daaraa ta'uudha fi akkasumas immoo halkan edaa maaltu ta'ame ittaansee immoo guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaadha walgahii guddaa taasisaa jira. Walgahii san irratti tarkaanfilee inni irraa dubbaterraa kan isiniif tuttuqaa hamma dhuma xumura qophii kiyyaatti na hordofaan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii nu ta'a. Egaan odeeffannoon har'aaf jiru guyyaa kaleessaa akkuma beekamutti lola hamaa deemsifamaa tureen jeettiin tokkoo fi xiyyaarri tokko yeroo TPLF yookaan Tigraayin dha'uuf deemetti liyyuu hayliin Tigraay humna lafaa dhukaasa irratti goosiseen kashafsiisee yookaan xiyyaara lama daaraa godhee jira jechuudha. Xiyyaara lamaan daaraa godhe keessa xiyyaarri tokko osoo kufee lafatti hin caccabin kapteeniin yookaan shufeerri isaa xilaan beetanii mixilaa yookaan immoo paaraashuutii kan jedhamu saniin achirraa uttaalee osoo lubbuu isaatiin hin bahin liyyuu haylii poolisiitiin qabamee jechuudha. Osoo kan keessaa uttaaluu bahee ta'e xiyyaarri akkuma isin argitan sanitti gubatee caccabee daaraa ta'e jechuudha. Xiyyaara lama dhoofte guyyaa kaleessaatti TPLF waan isin ajaa'ibu qilleensa irratti eeggatteeti. Xiyyaaricha immoo kan dhahan magaalaa keessatti osoo hin taane caakkaa yookaan qilee wayii keessa ta'aniitiin alaamanii yeroo isin fageenya irraa dhuftu waan dhagaaniif achirratti alaamanii dhahanii milkaa'anii jiran jechuudha. Dhahiinsa isaanii irratti sana booda qabaniitiin kapteenii yookaan shufeerticha xiyyaara kan xilaadhaan bu'e fageenya irratti gaaratti bu'e maaliif harkarraa inni immoo hidhannoo adda addaan qabu kophaa isaati waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u qabamee intarvii godhanii televezyiinii isaaniitiin akkaataa itti mootummaan erguu danda'e maaliif akka deemu takka takkaan himsiisan jechuudha. Wanni inni deemuu fi kaayyoon inni deemuuf TPLF'n humna xiyyaaratiin akka dha'u ajajameeti jedheetiniin himee hin ajjeefne qabanii tumaan booji'amaadha waan ta'eef shufeera ajaa'ibaan takkaa shufeera xiyyaaraa kan booji'amu argeen beeku. Anamma eenyuun dinqisiifadhe beektaa shufeerticha xiyyaaraa san dinqisiifadhe osoo garii ta'ee xiyyaaruma san wajji daaraa ta'a beektanii garuu kun jabaadha. Akka jarri dhooftan argee dafeetiniin keessaa of darbe jechuudha. Paaraashuutii ofii hidhateetiniin silaa lubbuu isaa ka darbitu amma booji'amee jira jechuudha. Amma humna tokko rakkoo hin qabu maaliif? Booji'amaan akkuma biyya kamiitittuu hin ajjeefamu qabamee mana hidhaa yookaan immootu waan tarkaanfii barbaachisuurra fudhatama malee hin ajjeefamu. Akkasitti kapteenii lama boojite jechuudha guyyaa kaleessaa warri Tigraay osoo asiin maqalee qabanne jedhu qaamni mootummaa jarri badii gurguddaa hangana gahu adeemsisaa jiranii. Akkuma nama ture isiniin jedhe liyyuu hayliin akka bifa riphee loltummaatiin qubatee jira jedhama. Maaliif? Magaalaa keessaa miidhamma kun warri mootummaan qabanne kan jiru naannawa magaalaatti garuu jarri riphanii akkuma amma baawon bosona keessa jirtu kana riphanii bosona keessatti lolaa jiranii jechuudha. Bosona san keessaa dhahan ammaa yoo argitanii xiyyaara kan xiyyaaraan lafaan dha'u jechuun mootummaan illee akka jara wajjin riileeshin cimaa qabu waraanni isaanii kaameraa guutuu baadhatee deemaa jechuudha. Akkuma argitan TV'n Tigraay achitti intarvii godhaa ture, uummanni dhiichisaa ture, waan baay'eedha jechuudha. Garuu akki mootummaan amma itti marsee jiru kun haala ulfaataa ta'ee jira. Akka gizee dura taphatanii dannasanii sanii miti haalichi itti ulfaateera amma yoo arginu. Maaliif? Magaalattii seenuu hin dandeenye ammas lolli isaan gochaa jiran lola daangarratti yeroo dura daddabreessan malee magaalattii seenuun baay'ee ulfaatee jira. Tokkoffaan waraanni Tigraay afaanii funyaanitti nyaachifatee keessa taa'aa jira. Inni lammaffaan magaalaa keessa kan jiraatu hawaasa bal'aadha. Magaalaan immoo magaalaa xixiqqoo miti. Magaalaa uummanni miiliyoona hedduun lakkaa'amu keessa jiraatudha. Sinii galee maaliif? Magaalattiin baay'ee guddoodha. Bareedumaan akka Itoophiyaatti tokkoffaadha immoo baay'isawee hin beektanii. Tigraay yookaan immoo Maqaleen magaalaa Itoophiyaa keessaa magaalaa tokkoffaadha. Hunda caaltii guddoodha illeedha. Uummata gana baay'atu kana keessatti kabbaad masaaraa yookaan kilaasha gurguddaa san fayyadamanii walitti dhukaasuu hin danda'amu. Yoo danda'ame mana jala deemaa dhokataa kilaasha xixiqqoolee tanaan argitee akkasitti yoo wal booji'an malee amma akka gizee baadiyyaa jiranii san kabbaad masaaraa dhukaasaa wal qabachuun hin ulfaataa jechuudha.
walumaa galatti amma waan inni har'a ta'ametti deebina kasanii gizee bira kan isinii ibsuun ta'a. Wanti mootummaan sun jedhe wanti mootummaan har'a jechaa jiru shira jirri xaxaa turte shira wayyaaneen xaxaa turte bara aangoo isaaniitti baay'isawee bara saninnis aangoo san keessa ture waan ta'eef hin beekaa shiroota mootummaan TPLF yookaan mootummaan wayyaanee baroota san uummata Itoophiyaa kanarratti xaxaa turte irraa dubbate. Isa qofaa miti wanni isin ajaa'ibu keessaa bara wayyaanee san abaawoon kafaa'oon maaliin kafaa'oo miti abaa'oo fi dhaabbolee fi akkasumas hayyoon Oromoo guutuun shororkeessummaadhaan himatamanii biyya ambaatti baqataa turanii barri faalladhaa Abiyyi amma jararra shororkeessummaa kaawwate. Shororkeessaa jechuun biyya san jiraatuu hin danda'u. Namni shororkeessummaan himatame biyya san keessatti takka carraan isaa hidhamu takka biyya alaatti baqachuudha. Shororkeessummaa irra kaa'uudhaaf haasa'aa jiranii maaliif duraayyuu sila namoota hidhamuu barbaadamu himanii jiranii namoota hidhamuu barbaadan san qofa osoo hin taane amma bifa shororkeessummaatiin himannaa cimaa irratti himaa jira. Walgahii har'aat irratti immoo kallattii liivii taraa ture dhageeffadhee amma keessaa bahe anuun xumurre liivicha san hin xumurre wanni addaa yoo jiraate kan boodarra isiniif ibsinu ta'a. Haala hamaa akkanaa kana keessa jira jechuudha. Mootummaanis qabateetiniin harka kennachiisuu hin dandeenye TPLFis immoo akkasuma dhukaastee ofirraa duuba deebisaa danda'aa hin jirtu. Amma dubbichi waluma qabee jira malee wal injifatamaa hin jiru. Mootummaan guutuutti injifate yoo jenne jarattiin achuma keessa teettee akka barbaadde godhaa jirti. Immootu TPLFis injifatte gaafa jenne daangaaleen TPLF hundi cabee maqaleen akkatti waraanaan marfamtee jirti. Amma dubbiin dubbii afaanii fi funyaanitti wal qabuuti malee akka harka kiyyakuun wal keessa jirutti wal keessa jiran malee hanga silaa injifannoon ka eenyu akka ta'e tasa murteessuun ulfaataa ta'eera. Andura mootummaan waan injifate irratti fakkaate guyyaa kaleessa. Deebi'ee humna xiyyaaraa isaanii san gaafa san lafatti daaraa afansan immootu haalichi ulfaataa akka ta'e natti argisiise. Maaliif lafa taa'anii xiyyaara san irratti xiyyaara lama daaraa godhan jechuun mootummaa kanaaf kisaaraa hagamii akka ta'e ilaala. Kisaaraa qofaa miti humna ittiin xiyyaarri dhaamu sun humna akkamii akka ta'e illee yaaduun nama dhibu jechuudha. Maaliif keessattuu jeettiin hin furguggaati. Xiyyaara caalaa helikooftara caalaa jeettiin hin furguggoofti. Maaliif xiyyitiin argachuu hin danda'u garuu jarattiin akka itti argatte isiitu beeka. Maaliif alaammii jabaa beekanii waraana cimaadha waan ta'aniif akka hundattuu argatanii jiran jechuudha. Egaan biyyattiin haala akkanaa kana keessa jirti. Mee ammaaf hundi keessanuu akkuma anaatitti deemataniin waan waltajjiin har'aa itti jiru daawwadhaa. Laayivii dabraa jira waan ta'eef laayivii illee yoo akka tasaa isin jalaa kan dhumu taate bifa viidiyootiin hordoftanii waan biyyattiin keessa jirtu adda baafachuu dandeessan jechuudha. Ani kanaaf har'aaf xumuree jira. Waan dhaggeeffataniif galatooma isiniin jedha. Chaanaalii kiyya faaraa yoo taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'an affeerraa kooti nagayaan naa tura.